Ashama harka fuunee daawwattoota fi hordoftoota reedii Adamtuu akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaa bakka jirtanitti isin dhaqqabu jecha eegaan oduu gaddaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheera. Hamma xumura qophii kiyyaatti na waliin turaan affeerraa kooti. Namoonni YouTube channel kiyya faariyaa taatan subscribe gochuun maatii kootaa isiniin jedha. Eegaan obboleettiin keenya tokko akka jedhametti biyya beruut keessatti qalamte jedhama. Sagalee fi suuraa na ergametu jira. Mee sagaleen kun maal jedha eenyunni eessatti qalamtee fi akkamitti akka qalamuu dandeesse walumaan dhageenye olitti deebina. Isa osoo hin dhageeffatin dura wanti barbaachisu tokko biyya ormaa keessatti qalamuu miti. Biyya ormaa keessatti gaafa reebamtuyyuu du'a caaletu namatti dhagahama jechuudha. Maaliif biyya ormaa jirta waan taateef biyyi ormaa kun baay'ee rakkisaadha. Keessattuu biyyattiin beruut jedhamtu suni biyya baay'ee rakkiftuu akka taate waggoota hedduurraa haasa'u turre akka isin biyya san keessa deemtan haala isinii mijeessaa turre. Garuu immoo warri haala mijanneef hedduutu jira jechuudha. Maaliif haala mijanneef mana madaam keessaa gadi ba'uun ittiin tolu namoota tokko mana madaam itti qolloftee deemtii kan eegumsa qabutu jira. Namoonni akkasii sun deddeemuu hin danda'an jechuudha. Mee eenyu akka taatee fi maaltu akkasii mudate sagalee nu ergame irratti xiqqoo adda baafattanii irratti deebinee kan haasofnu ta'a. Nu hordofaa. Sagalee si baay'een dhagahamu garuu anatti hin dhagahamaa isinitti dhagahamuu dhabuu mala jedhee yaada. Akkuma isin beeytanitti kula akkuma isin ibsite sanitti namni isin duu isin qalamuu addanuu baase kaameraan tokkollee hin turre waan addanuu baase ijoollee Naayijeeriyaa bira hojjettutu ture. Ijoolleen Naayijeeriyaa sun duraan isirraa wal dubbisaa turre jedhan. Isirraan akka wal dubbisaa turree fi ishin maanuu mataan isii akka achitti wanna kana irra gaamuuf sodaataa turte dubbataa turte garuu namni baasu argamuu hin dandeenye jedhanii beekamaadha. Mana madaam keessaa nama baasuu jechuun waan baay'ee ulfaataadha. Waanuma salphatti namni qabee gadiin nama ba'uu miti. Maaliif mana arabaati yoo qabamtee jette rakkoo guddaadha jechuudha. Maal abbaan barbaadee hin beeka mana arabaa keessaa ba'uun salphaa miti. Amma warri ala ture beruutiin keessatti jarri amma haala gaarii keessa jiran biyyoota biraa deemanii kun biyya galan garuu warri xalabaa keessa jiru gara tokko socho'uu hin dandeenye ammas socho'uun hin ulfaataa jechuudha. Kana silaa namni warri biyya san keessa jiran osoo jiraatanii osoo mootu kan sirritti magaalota keessa beekan ta'anii deemanii lookeeshiniidhaan nama baasuu hin danda'an ture. Egaan obboleettii keenya kana rabbi itti araaramu biyyeen isitti salphatu jedha. Baay'ee nama gaddisiisa. Ani gaa mbeeku maal akka jedhu maatiin gaafa waanuma akkanaa dhaga'u maatiin maal akka ta'u hubachuu hin danda'ame. Maatiin gaafa rakkoon hangana ga'u kun ilmoo isaatti raga'e rifaatuun isaa maal akka ta'e beeki. Ishiin naadalaydii jireenya keenya nu fooyyessiti jedhanii ergatanii gaafa rakkinni akkanaa mudate hanga inni ulfaatu beeki. Namoota akkanaa kun immoo baay'isawee maatii bira dafee hin ga'u beektan yoo akka sooshaal miidiyaa amma nu haasofnu kanaan tasatti ga'e malee ani waan akkanaa kanaa yoo gabaasuu sodaadha. Garuu ijoolleen natti bu'anii sagalee natti ergaa turanii sagalee maaloo waan kana sagalee nu ta'uu qabdaa namni dhagaa hin jiru jedhanii natti erganii ani haa ta'u diyoomaa gochuu waan hin dandeenyeef dirqamatti uummatatti gadi baasuuf yaalii godhee jechuudha. Wanta akkanaa kanarraa wanti isin of eeguu qabdan tokkollee hin jira yaa jara kenna. Yooma gaafa jireenyi sitti dabeeyyu jireenyi guyyoo sitti ulfaatayyu hanga waan san keessaa baatu obsa yoo dabarsitan maal rakkoo qaba jiran
deebii ittiin deebisina arabni mataan qabdu arabni gowwaadha gaafa isiniin jennu nurraa dhagee ka ila ummata naatoo qabuu miti ummata gara nyaattummaa beekuu miti warri gara nyaattummaan beeka waa tokkoyyuu isinii galee gara nyaattummaan hin jiru isaan bira goonkuma osoo gara nyaattummaan jiraate fuutee biyyatti ofirraa si galchitu ture garuu ofirraa si galchitu jarri keessattuu warri beeruut kun maaliif ofirraa nama hin galchine beektanii mallaqatti si galchanii qaban gara jabeenna qabanillee mootu araba akka kaawwaniiti miti araba garaa jabaatadha maaliif jeraa jabaatan jireenyi isaanii baay'ee tokko hammeenya keessa jiraa jechuudha mootummaa wajjin wal dhabdee cimatu jira akka siyaasa biyya keenyaa sanii waan bakka hin jiraami waan baay'eetu jira jechuudha mucattiin daqiiqaa meeqa haasofte beektanii daqiiqaa 3 ol haasoftan isinitti dhageessifne malee waan garaa nama nyaatu kana bicha kulolaal sagalee xiqqishuutti isinii dhaabe dhageeffatuu dandeessan gama dhumaati irratti isin dhageessisa sagalee sanii gama dhumaati irratti sagalicha isin dhageessa hangasi anatu dubbataa jechuudha waa'ee kanaati irratti isa qofaa miti ganama kana waa'ee kaameraa namanatti dubbateetu jiru kaameraan ani waraabamee jira akkam koo ta'uu amma dura kaameraa ji'a 9 dura isinitti himee ture jarara garuu waan isin beekuu qabdan tokko gaafa namni waa wayii isinitti himu hin tuffatina anatu isiniin jedhe guyyaa turullee amata maan taane guyyaa tokko isinitti dhufa amata ji'a 9 har'aatii yaadadha waa'ee kaameraa barsiisaa ture sirriitti waa'ee akkaataa itti kaameraa mana keessaa ofirraa eedan namni hedduu kun dhaga'ee kun ajaan qabu hin jiru mana kenna madaam waan akkasii amma garuu namoonni ergaanatti ergaa jirtan baay'eetu jira wanta kanaa kanarraa shekkitanii sodaattanii yoo waan isinii himame sana daraa keessan hojiirra oolchuudhaaf yaala maaliif rakkoon xiqqoon qabdu gaafa sirra geette mataa keessi nyaatti waan ta'eef hanga lubbuu kee dhabuutti si geessisti waan ta'eef yoo walirraa dhageenne irra gaariidha yoo wal tuffannee kan dabarsinu taate homaa gochuu hin danda'amu amma namoonni tokko lakkoofsa maxxanse dhiisanii anarratti ergaa ila waan hubattan tokko waa'ee Dubaay irraa eeggadda isinii dubbadhee ture Dubaayin lakkoofsa isinii maxxanse eenyuun akka qunnamtan biiroo kamirraan akka deemtan lakkoofsa biiroo isinii kaa'e garuu isin ana gaafattan ani bar isin biiroo sun naawee isinaan jedhee waan natti himeef namoota oofuu waan barbaaduuf namni sun immoo nama ani beeku waan ta'eef kallattiidhaan nama sadhan isin qunnamsiisuuf yaala isin garuu anatti bilbiltanii namoonni tokko hubannoo dhabuurraa waan akkasii gootanii yoo lakkoofsa maxxansu kallattii lakkoofsa irratti bilbiluuf yaala sagalee isii kana akka dhageeffattan abdii qabaa sagaleen isii kan baay'ee garaa nama nyaatudha daqiiqaa 2 ani mootu haasaa kiyya asumaan geeffadheera angalisii waliin ture reedii adam tube namoonni chaanaalii kiyya faaraataata subscribe gochuudhaan daqiiqaa muraasa kana sagalee ijoolleen biyya hundaa jirtan dhageeffadhaatini sagalee kana waliif daddabarsaa isiniin jedha naa hordofaa kulo sirriitti qalbiidhaan naa dhageeffadhaa sagalee isii kana. Dhageeffadha. Egaan daawwattoota keenya sagaleen baay'ee harkifata anuu dhaga'uuf baay'ee na rakkise gamma jalqabaa bichatti dhageeffachuuf yaale namoonni odeeffannoo nu ergitan daraa keessan sagalee keessan qulqullinaan nu ergaa odeeffannoo qabatamaatis akka nu ergitan abdii qabna maaliif namoota walitti bu'uu hin barbaannu waan ta'eef odeeffannoo qabatama ta'ee fi odeeffannoo san immootu
qulqullina bifa qabuun sagalee qulqullina qabuun sagalee keessan akka hawaasni isinii dhaga'u akka addunyaa isinii dhaga'utti ergaddaa isiniin jedha an turtiin irraaf qabu kana fakkaata Arreedii Adam Tube irra deebi'ee namoonni YouTube channel kiyyaaf haarataa subscribe gochuu yaada keessan commentii kan nadhaa isiniin jedha fayyaa ta'a.